Jimaataami irraa dhaabbate. Maal abbaa isheen garadda? Oshaashitti haadha. Eessaa fiddu sinii? Jaartii laguun irraa dhaabbate kana eessa haadha isheetis siree irra ciisti sayyoo as qabimee natti. Bakka qoy maanni solan gorsa baay'ee dhugaa rabbi gidduutti na tamachee raasaasee dhaggeeffadhati dhugaa waaqa irraa. Baadasi maal nama tamachaa? Luqqaa Ishi. Ajala foto misraaqii agarsiisee chaaru itti agarsiisa. Aane. Qoy maali ammachi Video share. Soleen beekani wallaaluun itti agarsiisi misraaqii beeka soolan. Gaafanni wallaahi nan du'e. No kana miti. Profaayilii ishee keessa gali kabiraatti agarsiisi. Maali kanoo kan gadhiise oshee sadaay. Leeltii gadhiise. Misraaqiin kan ishee jalaa fiddeem isheen liiltiin. Natti aartu. Natti aartumoo gammaddu amma oriijinaala isaa qabdee kan ishee. Luqqaatu duun irratti dhumee. Kan ishee naatee hin argine kan liiltii jalaan argaman. Ijoollee isheen guddifattu kun. Sagartanis ni. Bisbisii. Ekkoo isadhaan kun liiltii gadhiise eeshi jedhisti. Oriijinaala nagarree jechuudha. Soole zimmeen eeggeeffadha. Manni keessa. Zimmani bannaaf sola hin haasa'e ni baggeessa. Maal hojiin keessa? Maarratti olloltan? Dibbareessa kamiin olloltan? Moo qonnarratti olloltan? Moo daboo kamiirratti olloltan? Akkasinitti fokkistanii kan isin walloltan ani isa dhugaa rabbii namoonni kottaa yoo dhiira taatanii rarraafattanii jirtu yoo ta'e kottaa TikTok irratti kottaa balbala mana dhaalla lamaan keessaniyyuu naqina ashkoromamuun dandeessu raachuunis jechuun gashitu nadheen jala inni sunis jechaa ooltu maaltu nu gashanii maamataan nu dhukkubsitu who cares Mana haadha keessi ibee luqqaatu jaartii likkisaami haadha raawu. Qoy. Kan koobira geessetti qoy. Nageeffame. Maallee to beektaa yoo sedhan taate. Amma marroorraa jalaa deebitan abbichoo bichuu jechuun dhiistan shimalis jechuun dhiistan jawaar jechuun dhiistan waan itti gootan hin qabdani birrii keessan bari. Amma eenyu mobeelis biyyatti galte amma. Waan bisi sin godhu dhibee bare kanarraati. Ganda qabate isaan obboroo littaraaramu maaltu sin gashisiin komantii keessan ilaale iddoon dhumaatti. Kan viidiyoo. Maal abbaa keessi gashisiin? Kan maadaan warraati namni maadaan irratti. Maaltu sin gash? Lamaan waan isaan irratti lolanii beektu birrima keessan irratti bari. Gabaa dabari, nigdii dabari. Yoom nama taatati. Engada raachuun meeqa argatee beekta? Solan meeqa argatee beekta? Ati ganama isa kaata maal kanitti mana madaamii dhiqaa oolta. Shintibeetii namaa miicaa oolta. Maqaatiin bade yaa Waaqayyo maataa intiniin kubadeera ta'e dhugaa Waaqa jiraata Oromoo waan arga'e tokko hin qabu. TikTokii kutatee hunda isaa. Geemii taphatteedha solan qoy bannaat kayyoon irra geenyamanidha. Qoy lubbuu bannaat soli. Ishi annan kontiinuu. Jarri kun waan tokko tuun dafqee nama makka gochaa jiran hin beekta. Ol qabi viidiyoo isheen ilaallan nageeffanna. Boo qabina taannan jechuma gadi qabsa gadi. Maanni ati maabba fuula ishee maa baqattaa? Yooniina dhufu. Soolana dhufu. Yooniinas jira. Ekkoo soolana dhufu kan yoonii bira geenya bakka geetaan sikireen aannan waliin kaasina. Bani. Haa dhufu soolanii. Sole kot. Soolani ko beettaayyoo si jedhan taa'e beettaayyoo natti fakkaate dhugaaratti. Mooraarii mucaa garaa garuu maaloodhaan fi ooti. Dafee ani ko kanaaf irra dabarsi kanaaf siin jedheen hinoo bakka Yesuus. Biqila akkamaan ta'e akkamii Tiraampiin keessan ergama biyyi keessan nagaadha. Garuu gidduutti dhuguma jette beektamni dhuguma see dubbatte dhugaa rabbi ergaa sirriidha warraa baay'ee mazimmadhe waa'ee namaa odeessu. Ana ofii masheetii sheerii naa goote bara. Yusoofdee dhugaa rabbi warra shiriqas dhaqee nama jala haasa'uu fi dhuguma dubbatu. Sarchii godhi maqaa ishee Misraaq Tasfaayee jedhii sarchii godhi peejii ishee argatta kazzaa footoo ishee sirriitti agarsiisnaa Sooleen hin bara hin yaadata fidi. Ishillee ati garuu dhuguma see dubbatte seen geetaa misirrii barumsa sirrii. Gaachi warra mana komaaf taa'anii goota Soolee sadeen. Utuu namni tokko dhukkubsate eenyuyyuu isin hin yaadatu beektuni gaa'essa sirriittanii maqaa namaatiin wal loltan. Ngwaa waaqa riipoostii iyyuu isin hin godhan. Tasfaayee.
Uma bakta magachi. Foto ishee isaan fidadha Sooleen. Sooleen kottu gaadhee maal gochuu deeme miira keessan kan Utuma ilaaluu wallaalee mucicha suma olu taane. Beettaayyoo ta'e beettaayyoo si amaaraa sana beektu annani. Akkas godhatti miseenis. Wayyoo wayyoo. Nan kolfe bakka. Qoy kan yooniiti kan kennu kofalchiise kan namni dubaarraa yooniidha bakka. Soba. Dhaggeeffatiin qoy ummati immoo. Meerrima viidichi hin balleessite. Hin balleessite moo isheen viidichi? Kalleessi jala jira. No, isheen hin maa balleessite. Hin beekamu. Dhugaa waaqayyoon balleessite ofii isheeti. Sijammar isheen koo laayivii natti fakkaatan viidiyoon. Laayivii miti sheerii naa gootetti viidiyocha ofii isheeti. Laayivii natti fakkaatan garuu. Ana gadhumaatti nageeffanne malee sheerii naa gootetti dhugaa waaqa. Maala kan keetta kolfu Zaabeer akka miira keessa dhiqe Soolan kottu deebii maal kun eessa dhaqee? Tole keemii kottu qabadhu. Dhugaa sirriitti baay'ee dhugaa masii dubbatte bakka. Ayyaa tolaan maalidha? Dhugaa si dubbatte seen dhugaa Yesus. Taa'ee gadi hojii kee hojjetadhatte. Isaan hojii isaaniitti shiqqee isaaniitti. Waay gudi. An kan Soolan jettaa yaannani kan seenna kofalchiise bakka bakka Guddi gooda sana akkam taa'etti. nama kofalchiisaa malikki likki keessatti himti yaanchisi kofalchiisaa malikki likki keessatti himti nama sammuu qabu yoo jiraatu. Harree kana reera isaa kan naannoo gooda sana ammoo akkam taa'etti. Akkana geeffate bira dabarsee. Dhugaa kana geeffate. Yooni waloon ilaalaa ta'e. Yooni ilaalaa jirte. Ilaalaa akka kan jirte. Amma immoo isa balleessite sana duwiitii gootee ofii ishee wajjin haasofti teesse. Viidicha balleessite duwiitii gootee wajjin haasofti teesse. Iyyaati qoy gadi jettee yaaltee. Ela akkam dhaggeeffadhu akkam nuti uffatta. Dhaggeeffadhu. Asbuukee keessa garba jiraasofti. Akkuma tuffattanii jirtu amma isin ergaa isin dabarsee nan dhaga'u didduu keessan. I'm telling you garmaa botala garmaa botala. Ergaa isin dabarsee na tuffattaniif. Inni buleessara. Beekaa sokkee dhugaa waaqayyoo kottu Soolan ishee miidhabannaa baqqaadhis. Maraatu. Yooni Soolan maal ta'e? Soolan eessaar taabbee maqaa ishee eenyudha Misiraak Tasfaayiiti maqaan ishee. Qoy Sooleen yaadachiisaanis beekaan Misiraak Tasfaayi maa beekaan Sooleen inni raanfatame. Ani beekuun hin ture. Fooloon godhoon nama akkasii. An beektaa yoo seesan fooloo godheen dhaqee jala oola'u. By the way warra akkasii koo nama kofalchiisaa likki keessan sinatti. Sooleen baankii birrii gashuu dhaqee. Maal eessaa miira keessan gara sokkee ani immoo kan keetti akka inni kolfuun barbaade ture. Gashuu dhaqe maal? Maaloo aynee koo. Bareechitee mana raggaatti intalli. Nagaan yoo 90 galan seen 90 miti kan itti galtu naan hin jettu sammuutti deebii naan hin jettu. Soolee sadeen ta'eeti. Miyuutii goote. Ayyoonii meerre ayyoonii bari. Itti jiraataa jiru bari. Ati garuu jireenya hin qabdu nyaata hin qabdu. Kuffisaa kan kuffisaa.
ati bor gaafa biyya galtu harka kee qullaa booleetii galta. Raachuu isa malti milineera sittani maatii kottu. Fooqii ijaarratee abbaan maalii ta'ee jira. Who are you? Namaaf jiraattaati. Duddi kee jabe har'a maal sitti fakkaata? Dhalteen guddifattu birrii kee waan itti gotuu yarabde baankii kaayisii dhalaate. Mooxmaaxxota nana warra choolii gadi fiddan. Isheen biyya alaa kana immoo kireedit kaardinii intinii keessan sammuu keessan xaaxessee jira bari. Waan gootanii hin qabdani wadeeti. Hojjettanii fiddubin yookiin warri kaan immoo sooshaal welfeer argattu taaksii peeyer manii isaan munaagaa oltu jechuudha. Akka waanuma gaarii hojjettanii mee maal godhan qabsuusa kamin naqan farda kamin yaabbatanii Itaaliyaa moo Faransaay irraa moo maalirraa kolonii irraa nu baasan mataa ishee kiisii isheef jetteetu malee tola qarmaamu kunis baate hayyaa lamaan keessanuu badaa siiti sinaa balleessu badaa. Isan dhiiraas taa'etu isinitti jaba hojjettanii dhaqa moodasitti hin bitadha waan gootanii qaba mana shaayii deemaa dhaqa keekitti nyaadha juusitti nuga birrii keessa waan gootanii qabdana ta'e warqeetti hin bitadha nyinya warqee keessan shaashii keessan. Birrii isa kamin alaachistee anaa fi luqqaatu jaartii kuni. Birrii maala haadha isheen alaachisteetti ani birrii. Simiti gorsaadha warra ijoollee maadaamiitiif gorsaadha. Minati monjoonjoon qoy dhaggeeffadhu. Tumamii maadaamiitiif gorsaadha. Jiraatteeti mana madaam keessa taa'itati qoshaashaa namaa hari. Gaafa akka qoshaashaa si gatan namni sagalee sii ta'u iyyuu hin jiru. Dhageesse uummata jasbaa lamaan isheeyyuu maal ta'e jettee wal gaafachuu kan hin dandeenye akka dhiira eenyuuf taatu lamaan keessaniyyuu eddii akka dhiira wal bira dhaabbattanii waliin gaafattan eddii ta'e. Eenyuuf taatu Oromoof taatu nama taataniif hin qabdani lamaan keessanii isinittani maati tokkoyyuu soo qidee keessan lafa kaa eenyudha yoon atis dhaabbadhu sirraan bareedu ati immoo gaasiin naqin ati immoo maan nareenni kee kun ayyaa xolaa fakkaata maan waansa warra iraantu addaatti si godhee yoon ishaa maan waansa ati warra irreechi firqiidha moo fiqiriidha warra jiran sana fakkaata bari aadi ofirraa yookiin gabaabsi itti niitii keessuun akkam taalaata goda sana ammoo. Maa kun baalagee likiskisiin jaartii haadha raawu beekee eessa jirti eessa jiraatti kuni. Ante kun waan tokko hin taatu beektaa nama guddoo taatee waan hin taane asirratti. Inni gooda sana inni kenna akkas ta'e kun inni gooda sana yoo nama maal fakkaata. Viidiyoo No, astaayitii ishee mootu argite yoo gaafa asoftu astaayitii ishee. Viidiyoo kooliin daawwattu isheen. Itti argisiista. Astaayitii Jaartii itti argisiista. Daawwattu laaluu barbaadde. Wayyoo akkoo. Siini soolan astaayitii ishee argite yoo gaafa asoftu hicceetti. Maanni? Tole. Ilaa kana beektu tola. Ishee kana. Qoy burtee 92 jedha soole keessaan na dubbisiisi jecha. Naqi mana Ilaamni ishee yeroo darbe soolan yeroo darbe illee waa'ee marroo wal qabsiisanii minaamni mucaa marroo irraa minaamni waan ta'u. Simmedee marraa haaseera ta'uu danda'a jaasheen marroo arrabsiteef malee hin beekuun yaan dhugaa waaqayyo. Okay, yeroo sana gaa marroo faa kana waraana baboo kana minaamni gochaa jirti isheenii yeroo sana. Ishee niitii ishee marroon mucaa tokko ashateeraati qabsoof deemte moo ashuu deemte maal haadha isheetu ishee kanaaf yoo osoon isheen maqaa koo waamtu ishee dhagaa argite kolfa sajjeesti Naqi deebisii hin beeku tis eessatti sii beeka hin beeku Tolan. Burtee. dhugaa waaqa viidiyoo iyyuutti hojjechuu koo amma yooniin jennaan malee ani fuula ishee ilaalee minaamini miti. Haasaa isheen haasute dhugaa jiru irratti naasa'e malee guyyaa sanaa viidiyoo irratti hojjedhee ishee beekee suura ishee beekee maal ishee beekee miti kan ani viidiyoo irratti hojjedhe. Luqqaatu haadha ishee. Kun ciistee Soolan fincooti. beektaayyoo jimaaf waliin bartuu. Maaliif? Amalli keessan tokko bakkaas. beektaayyoo ishee Oromoo rabsitu sanas hin jetti. Beekaa jooftitti kan maal naa goote.
በኢየሱስ ስም በቃ ኦንኔ ኬኮቹ በጌታ ሶለማን ወደ ኦንኒቸ ማው ሼሪንግ ጎቱ ወረ ተከተከ አንተ እነናኒ ዱበርቶታ ጀነጀኑን ላልቲቹ ወጪስቴት ሲላሉ ናባይሲ ላለ ባይዘው jechuun utuu anaan akkasaas of siistitee sooleen jechuun diddu fakkaata. Qirrishee jeera ta'een beeku. Haasofsiisi. Gashi haasofsiisi. Jaartii lukkaatu maal godheen haasofsiisa ante isheenoo. Amma isheen nafaana teessee haasa'uu barbaadde anoo ijoollee kichuu faana haasaa warra akka koba.